Indalacha, indami, bansa maida, gam magarisa, yam bicara, om burtukana, randiman. Bibcure, ranji torbeju. Professor Durgarao, akije. Ifti kun hukuma bara sen, jalqaba dura meetira 15 hanga 20tti ranjiin diimaan liqimfama. Kanaaf yoo namni madaawee dhiige meetira 30 caalaa gaffagaannaan ranjii dhiiga fi arguu danda'u. Ranjiin diimaan achi dhaqqaba. Sanbooda ranjiin burtukaanaa meetira 30 hanga 50tti liqimfama. Ammas bicaan meetira 90 hanga 200tti liqimfama. Magariisninis meetira 100 hanga 200 gadi dabarfata. Daalachaa fi daammiin meetira 200 dabree fagaatee liqimfama. Akkasitti ranjiin bakka bakkatti liqimfamee baarrii jalli dukkana dachaa ta'a duuba. Dukkana dachaa kanaaf sababaan lammataa ammas girdoo adda addaati je Professor Durgaan. Akka girdoo duumessaa kan okkuu duumessi aduu haguuge baarri duumessa jiru dukkanatti hafu. Duumessichi ifa aduu liqimsee facaatuun ifa kanaa baara gubbaa dhaqaba. Baarummaan gubbaanu girdoo lammataati. Ifa aduu calaqqisiiseeti ol deebisa. Ifa calanqisa kanarraa hafeetu baara keessa seena duuba. Ammas bishaan baaraa dachaa lama qaba. Sunis qaama gubbaatii fi qaama jalaa jedhama. Qaamni gubbaa owwaa fi ifa qaba. Qaamni jalaa akkaan dukkanaawaadha. Dachaan lameen baaraa kun dambalii bahar jidduu jirtuun adda qoodaman. Amma dura dambaliin bahara keessa jiraachuun hin beekamne ture. Dambalii bahara gubbaa mul'atu kana qofatu beekamuu ture. Bara 1900 garuu dambaliin akka bahara jalallee jiru beekamee jira. Sunis dambalii keessaa jedhama. Isaatu qaama jalaatii fi qaama gubbaa jidduutti argama. Mee ilaalaa Quraanni gaa akkaataa warra kafaree akka dukkana baharii khajalaa sanitti fakkeessa. Dukkana wal kokkorte kan dambalii wal kokkorteen uumamtu. Kanarraa wanni nuu mul'atu dambaliin gadaantu jiraachuudha. Khajalaatii fi ka gubbaa san malee. Innis dukkana duumessaatiin ukkaamamee duumessis girdoo yoo ta'u ifiifis dachaa qaba. Kanaafuu dukkana baharaa keessatti namni harka fi diriirsee arguu hin dandeenye. Nama Rabbiin ifa kenneef qofa waa qurxummiin bishaan keessa jiraatanullee yoo ifaa mataa isaanii if biraa qabaatan malee jechuun keenya yoo Rabbiin kenneef malee arguu hin dandeenye. Jaarraa 14 dura Quraanii kana dubbachuuf Professor Durgaaraa gaafatame kije kun waan ilmi namaa fiduu hin dandeenye karaa birraa ta'uun shakkii hin qabne jedhee deebise gaafii gaafatame. Quraani Rabbii suuraa Qiyaamaa Bismillah 75 aayaa 3-4 irratti hogguu kaafiroonni sarabbiin guddaan lafee keenya funaanee walitti deebisaa jedhan. Rabbiin akkijee lafee keessa walitti qabuu qofa osoo hin taane qeensa keessanillee bikka qubasiin irraa buqqaatee cufa deebifnee dhaabna jedhe. Ammas kaafiroonni akkijaan erga nuti awwaalamnee lafeen keenya addaan faca'ee booda akkamitti Rabbiin lafee keenya walitti qabee guyyaa qiyaamaa nu kaasa jennaan. Rabbiin akkijeen lafee keessan walitti guuruu qofa osoo hin taane qeensa qubbeen keessanillee bakka bakka siitan deebisee dhaaba dogoggora tokko malee. Kun ammas waa'ee mallattoo quba namaa ibsa. Firaansis Gaalteen namni jaamu tokko bara 1886tti waa'ee kanaa ibsee jira. Mallattoo quba namaa miliyoonii keessaa kan nama lamaalleen akka waliin fakkaannee ibsa. Har'a poolisiin CID'n CIA fi FBI'n nama badii dalage addaan baafachuudhaaf mallattoo qubaatti fayyadamu. Quraanni bara 1400 dura dubbate. Rabbiin lafee waliin qabee kaasuu qofa osoo hin taane qeensa qubbeenillee bakka bakka isiitti deebisee dhaaba. ربهم قدام سبحانه وتعالى قافي سنقافة سورة النساء بسم الله الرحمن آية 6 أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سقرآن التنبباتني سقرآنه بتني اللالتن وصوان نمني تولجتين كجبه هدو قباتة تري سلا بكا هدو
wanti ku qabaata ture asirratti rabbiin qormaata isinii kennee quraanni isiniif jira barbaadaati yoo dogoggora tokko argitan dhiyeessaa isiniin jaa gaaffii ifaa isinii dhiyeessaa duuba quraana kana qorattanii osoo waan rabbii buuse ta'uu baate dogoggora hedduutu keessatti argama ture quraanni qormaata dhugaa irratti hundaa'e tokkollee waan mormin qabu gaaffii fedhe yoo gaafattan deebisuudhaaf qophaa'aadha duuba yoom qorattanii gaafattan muhaadaraan keenyarraa qormaata Profeesar Taakatoo Taagaawutiin xumurama. Ammaan dura yoo ibiddi nama gube bakki ilaalaa gubaa san dhageessu sammuudha jaamaa ture. Yeroo ammaan tanaa garuu kalloo keessa wanti ilaalaa kamuu addaan baasuu danda'u jiraachuun isaa beekamee jira. Sunis seelii jaamaa santuun laalaa nama beeksisa. Doktoroonni nama ibiddi gube madaa san wal'aanuun dura bakki gubate sun laalaa dhagayuu isaa qoratan dura yoo bakki madaa'e sun laalaa waan dhagayuu ta'e ni wal'aanan gubbaa kallootiif gubate malee ibiddi keessa seenee seelii laalaa dhageessu san hin dhabamsiifne jechuudha yoo madaan laalaa kan dhageenye ta'e seelii laalaa dhageessu santu bakka sanii gubattee dhumte jechuudha quraana rabbii suuratu nisaa bismillah 4 aayaa 56 warri mallattoo kiyya morman ibidda jahannam keessatti darbamanii hoggaa kalloon isaanii irraa gubate mara kalloo haaraya jijjiirraaf akka laalaa ibiddaa dadhamaa jiraatan aayaa kana keessatti yoo kalloon keessa waadamte kalloo haaraya laalaa gubaa argaa ma jiraataniif jechi quraanaa wanni laalaa dhaga'u kalloo keessa jechuudha mirkaneessa Profeesar Taakatoo Taagaawoo Yuunivarsiitii Taangimaa Taayilaandi keessatti hoogganaa barumsa waa'ee qaama namaati yeroo dheeraaf waa'ee kalloo qaama namaa qorachaa tafsiira aayaa quraana kanaa kennanii fi ilaalee quraanni waa'ee kanaa beekuu hin danda'u jedhu waan kana saayinsiinuu reebutti dhaqqabee ammaan dura beekamne jeemuru achi booda quraana fudhatee qoratee xiinxalee bira gahee qalbiin isaa waan quraanni dubbate kanaan booji'amte akkasitti walgahii 8ffaa ka doktorranii biyya Saudi magaalaa Riyaaditti godhame irratti shahaadaa qabate ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah jedhe rabbiin malee wanni gabbaramu jiru muhammad ergamaa rabbii guddaati jedhe anis daawaa keenya asirratti xumuradhaa alhamdulillahi rabbil alamin sagantaa kanatti aansinee yeroo gaafiif deebiitti achi tarkaanfanna kanaaf yeroo keenya qusachuu wajjin gaafii mata duree barumsaa irraa ilaaluu jalatti waan barbaachisaa ta'e gaafachuu qabna kanaaf gaafii jalqabaa hireen dhalaadhaaf kennina. Salaamu alaykum maqaan kiyya Kawtar Sheekh an Kuweetittiin Qur'aana qaree ammaan tana mana barnoota Ali Sheektiin keessattiin Arabiffa barsiisa gaafiin kiyya Qur'aanni bakka tokkotti guyyaan tokko Rabbi biratti bara 1000 taha ja'a bakka birootti ammas Rabbi biratti guyyaan tokko bara 50 ja'a ayaan Qur'aanaa lameen kun waliin faalleessu meenaa ibsa ayaan 50 ja'uu fi ayaan 1 ja'u akkamii wal fudhachuu danda'a gaafiin kiyya kana isniin galatoonfadha. Quraana keessaa bakka tokkotti guyyaan tokko akka laalcha rabbiitti bara 1000 wal qixaa jedhu bakka biroottis akka laalcha rabbiitti subhaanahu wa ta'aalaa guyyaan tokko waggaa 50 ja'a duuba kun waliin dhabu'ii jette. Quraana keessaa bakki isiin gaggaafatte kunis suuratul hajji bismillah 22 aayaa 47 irratti akkasumas suuraa sajidaa bismillah 32 aayaa 5 irratti guyyaan tokko rabbii kee biratti bara 1000 waluma qixaa ja'a ammas suuratul maarij bismillah 70 aayaa 4 irratti akkije ilaalcha rabbiitti guyyaan tokko bara 50 waluma qixaa ja'a guyyaan qiyaamaa waan walamu fakkaata yaa obboli jechi aayaa quraana rabbii kun yeroon akka ilaalcha rabbiitti yeroo addunyaatti fayyadamnu kanaan kan waliin fakkaata
ta'uudha mul'isaa jechuudha. Yeroon addunyaa bara 1000 ta'uu, bara 50 ta'uu yookaan bara 1000 ta'uu ilaalcha rabbiitti guyyaa tokkoon yookaan sakandii tokkoonis waluma qixa. Wanni kun mul'isu yeroon akka ilaalcha rabbiitti yeroo addunyaatiin waliin fakkaatu. Ammas hiikaa jecha aayata kanaa qofa yoo ilaalle waan nu ibsu qaba. Aayaa kana keessatti guyyaan yawmi jedhama. Afaan Arabaatiin yawmi jechuun hiikaa lama qaba. Hiikaan tokkoffaan guyyaa jechuu yoo ta'u, kalamadaa yeroo yookaan yeroo dheeraa jechuudha. Akkasitti jechi afaan Arabaa kan yawmi ji'u kun hiikaa lama kan waliin baadheessine argachuu dandeenyee jirre jechuudha. Kanaafuu Quraanni suuratu Sajdaa bismillah 32 ayat 5 irratti akka jiru wanti samii fi ardii keessaa cufti Rabbi biraa ajajaman gara Rabbiitti dacha'uufis guyyaa dheerinni isaa bara 1000 akka lakkoofsa keessaniitti jechi kun yoos sirriitti hiikame hiikaan isaa waan samii ardii Rabbitu ajaja. Wanni kun marti yeroo dheerinnis bara 1000 lakkoofsa addunyaa fakkaattu barbaachisa akka lakkoofsa warra addunyaatti. Suuraa Maariij bismillah 70 ayat 4 akka jiru Jibriilii fi malaayikonni yeroo dheerinnis bara 50 lakkoofsa addunyaatiin qixxee taate keessatti Rabbii guddaa bira ga'u. Jechi yoo ji'u kun sirriitti yeroo jedhamee yoo hiikame hiikaan isaa Jibriilii fi malaayikonni yeroo dheerinnis bara 50 addunyaatiin walqixa taate keessa Rabbi guddaa bira ga'aa jira subhaanahu wa ta'ala. Asirratti wanni Quraanni ibsuu fedhe yeroo lama ka adda addaati. Kanaafuu waliin faalleessu. Fakkeenyaaf nam tokko sa'a lama deemeetiin bombeetti gala yoo jee ammas bombaatti galuudhaaf yeroon barbaachisu sa'a lama yoo jee bakka biroottis meeshaan kun bombee galuudhaaf yeroon barbaachisu sa'a torba yoo jee waan wal dhabuun qabu duuba. Lamaanuu yeroo adda addaa waan ta'eef jecha walitti tu. Akkasitti Quraanni bakka tokkotti Jibriilii fi malaayikaan cufti Rabbi guddaa bira gahuudhaaf yeroon barbaachisu bara 50 addunyaatii walqixa. Bakka biroottis wanti samiif ardii Rabbi guddaa bira gahuudhaaf guyyaa qiyaamaa bara 1000 addunyaatii waliin faalleessu. Gaafiin kee deebitee na fakkaata. Assalaamu alaykum, maqaan kiyya Shaakira nam mahandisummaa sibiilaatiin barachuu jira. Gaafiin kiyya Rabbi jiraachuu saayinsiidhaan akkamiin mirkaneeffama? Yoo akkamitti qorannaan saayinsii Rabbiin jiraachuu dhaqqabuu danda'a? Gaafiin obboleessa kiyya Rabbi jiraachuun saayinsiidhaan akkamitti mirkaneeffamuu danda'a yookaan jireenyi Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Hunda dura wantan jechuu fedhu warra Rabbiin hin jiru jedhu gammachiisuudha. Waan gammachiisuuf ni beeytanii yoo naannoo keenya laalle gariin waaqeffataadha. Sababuma haadha abbaan isaa waaqeffataa ta'aniif. Kaanis kiristaana sababuma haadha abbaan kiristaana ta'eef. Kaanis muslima sababuma haadha abbaan muslima ta'eef. Sababnan warra Rabbiin jiru gammachiisuuf akkuma nama garii waan haadha abbaan isaanii amanan amanuu didanii waan mormaniif mormii kanaan shaadaa kutaa tokkoffaa guuttatanii jiran seensa islaamaa tokkoffaa laa ilaaha ilaahiin hin jiru jedhanii illa Allah Rabbiin tokkicha malee jechuu qofatu hafa. Amma mirkaneessina insha Allah. Ammas namoota garii yaada dogoggora isaan dur qaban keessaa baasee waa'ee Rabbii yaada sirrii qabachiisuudha. Cinaan dalagaa iyyaa dalagamte jecha laa ilaaha ji'uun ilaahiin hin jiru jedhan Rabbi tokkicha malee jeetiin mirkaneessu deema insha Allah. Meewaan harayaa tokkotu argame haa jiru. Wanni maal akka ta'e hin beekamu. Waan takka addunyaa kanarratti nam tokko hin argine. Waan haaraa kana maal akka ta'e baruu barbaada. Kanaaf Rabbi jiraachuu saayinsiidhaan mirkaneessuuf gaaffiiwwan armaan gadii kana saayintistoota haa dhiyeessinu. Gaaffiin duraa uumaan haarayni nuti armaan olitti dubbanne kun maalirraa akka tolfame? Isin keessaan namni himuu danda'u ni jira jennee yoo gaafanne waa xiqqoo itti yaadaniituma wanni haarayni sun maalirraa akka tolfame namni himuu danda'u abbuma waan san tolche jechuudhaan deebisan.
ni tolches ni uumes haa jedhanii haayuma jenneetti fufu cuftinuu abbaa tolche beeka jechuu taati deebii isaanii osoo man irraanfanne gaabii itti aanutti dabalu kawniin kun eeysaa baati jennee haa gaafan waa'ee falsafaa biig baangii nuyi muutu mala samii ardiin qaama tokko akka turan harabbiin kaana taarat kan jeesan saayinsiin biig baangii jettiin jecha isaanii kanaaf nutis aayata waan kanaa dubbatu san kaafnaaf quraani rabbii surat rabbiyaa bismillah jedhamii tokko aayaa 30 irratti waa'ee biig baangii isin baantanii kana jaarraa 14 dura dubbate gaafa sana eenyu waa'ee kanaa beeku jennee gaafan wallee deebii tokko dhabanii tole jenneetuma gaafiitti fufna iftiji'aa ifa ergisaa ta'uun dhiyoo kana beekama saniin dura garuu ifaa mataa isaati jedhamee beekamu ture meeqam jettan jennaan dhugaadha iftiji'aa ifa ergisaati malee ifa mataa isaatii miti jedhanii nu deebisuun oolan hayyee kana yoom bartan jennaan isaanis dhiyuma tana bara 50 dura bara 100 yoo hazamanuma gabaabaa aanuun jedhan waan ajaa'ibaa quraanni iftiji'aa ifa ergisaa ta'uu bara 1400 dura hime kana eenyu beeku ture jennee haa gaafannu arabuma tokko yoo nuun jedhanis hin morminuuni gaafiidhuma birootti fufna aduun ni deemti moo ni dhaabbatti haa jennuun deemsa lama deemti jedhaniif deebisu kana yoom bartan jennee gaafanna bara deengaddaa bara 50 dura bara 20 haa jedhan bar qur'aanni jaarraa 14 dura hime jennaan amma waa xiqqoo saalfataniituma ta'uunis ni mala yookaan nama qarooma qabu tokkotu akkasi barreessee kaa'ee ta'a jedhan ammas mormii dhiifne gaafii gubbaan itti hidhaan addunyaan gaafii gubbaatti ta'uudhaan waa barsiisuu jirti bishaan akkamitti uumame uumaan sunu akkamitti barame quraanni waa'ee kanaa bara 1400 dura dubbate wanti lubbuu qabu hundi bishaan irraa uumamu dubbate eenyu kana beekuu danda'a ammas quraanni waa'ee saalaa jechuun dhiiraa fi dhalaa dubbate kana hoo eenyu beekuu ture jecha quraanaa waliin fufuudhaan kana hoo eenyu beekuu ture jennee gaafanna akkasitti waa'ee probabilitii waa'ee carraatti tarkaanfannaaf ita innaadhaan wanni dubbatamu tokko carraa lama qaba fakkeenyaaf saantima tokko yoo ol darbine lameen keessaa carraan dhugaa harka tokko yoo lamata darbine marraa lameenuu carraan leenca ta'uudhaa harka 4 keessaa harka tokko parsantii 25 ammas yoo sadaffaa darbine marraa sadeenuu carraan leenca ta'uudhaa 8 keessaa harka tokko parsantii 12 cinaa ta'a waan akka mana kibriitaa fuula 6 qabu yoo darbine carraan fuula tokko 6 keessaa harka tokko yoo marraa lama darbine carraan marraa lameenuu fuula tokko argachuu 36 keessaa tokko kana wanni probability jedhama akka ammaan sana laalletti yoo mana kibriitaa san yeroo lama shilingii adii immoo yeroo tokko darbine carraan 8 darbine keessaa fuula barbaadne argachuu 72 keessaa harka tokko ta'a akkasitti waa'ee carraatti fufnee dachiin maal akka fakkaatu gaafanna fakkii hedduu nu dhiyeessu mala gariin batteedha jaa gariin rog 3 jaa gariin rog 5 gariin 6 gariin 8 gariin rektaangil fakkii 10 himuu danda'an gariinis kurfoodha jaan fakkii 10 kana keessaa carraan 10 keessaa tokko fakkii dachii ta'uu 10 keessaa tokko iftiji'aa ifa ergisaa yookaan ifa mataa isaa ta'a kanaafuu lameen keessaa tokko dhugaa ta'u carraan isaa lama keessaa tokko carraan dachiin kurfoo ta'uutii fi iftiji'aa ifa ergisaa ta'uu 20 keessaa tokko ta'uudha wanti lubbuu qabu cufti maalirraa akka kalaqame gaafiin osoo dhiyaate gariin cirracha jaa gariin dhagaadha jaa kuul albuuda jaa gariin dahaba jaa waan kum tokko jechuu danda'an gariin bishaan jaa gariin sibiila